Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Gatiin boba'aa akka addunyaatti baay'ee dabalee jira. Kun immoo lola guyyaa tokkootiin yoo ta'u lolli kun itti fufataanaan yaaddoo guddaa kan ta'u akka ta'ee fi rakkoolee kan geessuu danda'u akka ta'e tilmaamamee jira. Oduun inni biraa oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana mootummaatii fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan waraanni bilisummaa Oromollee injifannoo argadhe yoo jedhu gara mootummaatillee wanti jedhamee jira qabannee jirra. Oduu biyya alaatti lolli akka addunyaatti sodaachisaa ture jalqabamee jira. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatteen akkasumas haaloo bahaa Iraan immoo Israa'el irratti raawwatteen lolli kan jalqabame yoo ta'u miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a jechuudhaan sodaan guddaan uumamee jira. Dabalata oduu kanaa qaba. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Gatiin boba'aa akka addunyaatti akkaan dabalee jira yookaan baay'ee dabalee jira. Erga Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatteen booda gatiin boba'aa baay'ee dabaluu odeeffannoon maddeen garaagaraa ibsaa jiru. Sababa waldhabdeen baha giddu galeessaa gara walitti bu'iinsatti ce'eef keessumaayyuu erga Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwatteen booda gatiin boba'aa garmalee dabaluun dhagahamee jira. Erga Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwatteen booda kontiraattonni ittiin boba'aan madaalamu Brent Crude fi Nyimex Light Sweet parsantii 10 akka ol ka'e dhagahamee jira. Daldaltoonnis waldhabdeen Iraanii fi Israa'el jidduutti uumamu dhiyeessii naannoo boba'aan badhaadhe kana irraa dhufu jeequu danda'a jechuudhaan yaaddoo keessa galanii jiru. Rakkoon nageenyaa giddugala bahaatti amma uumame kun boba'aa gatii nyaataa supparmaarkeetaa irraa kaasee kan hanga boba'aa konkolaataa fi guutumatti gatii waan hundaa irratti dabaluu danda'a jedhamee jira. Keessattuu daballiin gatii boba'aa kun biyyattii teenya rakkoo hamaaf yookaan immoo qaala'iinsa jireenyaa durumaa ture akka daru akkasumas balbala qaala'iinsa biroo biyyattitti banuu danda'a jechuudhaan yaaddoo guddaa uumee jira. Akka addunyaatti namoota 67 keessaa namni tokko humnaan qe'ee isaa irraa kan buqqa'u akka ta'e dhaabbanni baqattoota addunyaa beeksisee jira. Komishinarri olaanaan baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHCR gabaasa waxabajjii 12,2025 kaleessa baaseen yoo xiqqaate namoonni miliyoona 100 fi miliyoona 23.2 yookaan immoo akka guutuu addunyaatti namoota 67 keessaa tokko humnaan qe'ee isaa irraa buqqa'ee jira jedhee jira. Lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa yeroo ammaa kana buqqa'an dhuma bara 2023 waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamutti lakkoofsi namoota buqqa'anii miliyoona 7 yookaan immoo 600 dabalee jira jedhamee jira. Kun immoo adeemsa waggoota 13 ture kan lakkoofsi namoota buqqa'anii addunyaa guutuutti waggaa waggaan dabalaa dhufuu agarsiisee jira jedhanii jiru. Haa ta'u malee ji'oottan afran jalqaba bara kanaati keessatti dirqiin buqqaa'uun hir'atee jira jedhanii jiru. Kunis dhuma bara 2025tti miliyoona 100 miliyoona 22.1tti akka gadi bu'u ni taasisa jedhamee jira. Namoota humnaan buqqa'an miliyoona 123.2 keessaa miliyoonni 73.5 walitti bu'iinsa yookaan rakkoo birootiin biyya isaanii keessaa osoo hin bahin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiru jedhee jira. Kunis kan bara 2023tiin wal bira qabamee yoo ilaalamu daballiin miliyoona 6.3 yoo ta'u akka addunyaatti namoota godaanuuf dirqaman keessaa harki caalan sababa walitti bu'iinsatiin akka ta'ee fi kunis 60% ta'a jedhamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Lola bakka garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'ee fi injifannoo gagabbataa argadhaa jira kan jedhe yoo ta'u akka fakkeenyatti guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaa aanaa Gudayyaa Biilatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti akka dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo himee jira.
lola kana guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre lolli achitti ture akkaan cimaa akka turee fi loltoota mootummaa irratti immoo miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Funyaan Finfinnee jalatti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Naannawa magaalaa Sabbataa irraa Kaleenyaa gabaabarratti kan argamu Tafkii bakkee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii takfiitti fudhate kanaan yookaan immoo raawwate kanaan milishoota mootummaa 6 battalumatti hidhannoo guutuu wajjin kan harkaan qabe akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kanneen immoo hojiin ala taasisuudhaan gara irraa dhuftetti dachaasee jira jedhee jira. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u haala isin argitan kanaan to'annaa jala ooluu isaanii waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu gara birootiin immoo lixa Oromiyaa Wallagga lixaatti guyyaa kaleessaa tarkaanfii fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Wallagga lixaa iddoo addaa Hiwaa jedhamutti hattee hidhuudhaan tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa yookaan caasaa humnoota mootummaa konkolaataa sirii F takkaan deeman irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Haleellaa raawwateen konkolaatatti guututti hojiin ala taasisuu odeeffannoon achirraa bahe ibsee jira. Gama mootummaatiin immoo ajajaan waraana waliigalaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ibsa kenneen humna gahaa kan qaban akka ta'e humna lafoo kan qilleensaatii fi akkasumas humna galaanaa aggaammii eessarraayyuu biyyatti irratti aggaamamuu danda'u qolatuu danda'u kan qaban akka ta'e ibsee jira. Humna galaanaa dabalatee humna qocolloo kamiyyuu qolatuu danda'u qopheeffannee jirra kan jedhe yoo ta'u qaamota garaagaraa biraa yaadni ka'e biyyi galaana hin qabne humna galaanaa qopheessitee ni qaba jechuun hiika maalii qaba jechuudhaan kan yaada kennanis jiru. Gara biraatiin immoo biiroo humna galaanaa guddaa guyyoota 2 dura eebbisanii ture. Inni kun immoo qeeqa bal'aa hawaasa yookaan immoo qaamolee garaagaraa biraa kaasee jira. Biiroo humna galaanaa baajata guddaa yookaan miliyoona hedduun lakkaa'amu baasanii eebbisuun bakka galaanni hin jirretti maaliif barbaachise kan jedhan hedduudha. Kanaan wal qabatee abdiin ture garuu Jibuutiin lafa yookaan buufata humna galaanaa nuu kenniti jedhamee kan ture yoo ta'u kan ammoo Jibuutiin lafti yookaan buufanni humna galaanaa Itoophiyaatiif kennamu Jibuutirraa hin jiru. Jibuutiin Kiriimiyaa miti jechuudhaan deebi'ee jira. Kun immoo hojii hojjetame caalattuu bishaan kan itti naqe ta'ee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan humna waraanaa hedduu kibba Oromiyaa irraa kaasuudhaan gara kaaba Shawaatti akka fudhateef yookaan geessee fi qubsiisee dhagahamee jira. Kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa humnoota kaasuudhaan konkolaattota hedduun yookaan konkolaattota 60 oliin gara kaaba Shawaa geessuudhaan kan qubachiise akka ta'e kan himame yoo ta'u kun immoo maaliif waan jedhu immoo gaafii ta'ee jira. Oduu biyya alaatiin lolli akka addunyaatti ni ka'a jedhamee sodaatamaa ture jalqabee jira. Israa'el jimaata halkan haleellaa Iraan irratti raawwatuudhaan lola kana jalqabdee jirti. Haleellaa jalqabde kanaanis magaalota 6 kan Iraan irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiiftee jirti. Lubbuu namoota hedduu galaafattee jirti. Akkasumas buufata nikuleeraatii fi buufata ajaja waraanaa irratti haleellaa raawwatteen miidhaa guddaa dhaqqabsiiftee jirti. Saayintistoota nikuleeraa hedduu galaafattee jirti. Ajajoota waraanallee akkasuma. Yoo xiqqaate saayintistoonni 6 lubbuun isaanii darbuun dhagahamee jira. Ajajoonni ol aanuun waraana Iraanis 2 lubbuun isaanii dabre jedhamee jira. Walumaa galatti haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatteen namoonni 78 ajjeefaman 320 madaa'u dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamaan Iraan gabaasee jira. Israa'el haleellaa kana kan raawwatte jeettota hedduu bobbaasuun akka ta'ee fi haleellaa raawwatteenis boombii 350 kan ga'u akka harcaafte akkasumas bakkeewwan 200 ol irratti haleellaa kan raawwatte ta'uunis beekamee jira. Haleellaa Israa'el raawwatte kana booda immoo Iraanis haleellaa haaloo ba'uu raawwattee jirti. Iraan haleellaa haaloo ba'uu raawwatte kana irratti misaa'ila baalaastikii 150 gara Israa'el kan dhukaafte akka ta'es dhagahamee jira. Haleellaa raawwatte kanaanis miidhaa akka dhaqqabsiifte himamee jira. Yoo xiqqaate namoonni 40 kan madaa'an akka ta'e yoo himamu yeroo ammaa kanatti biyyoonni garaagaraa lolli kun akka dhaabbatu yookaan immoo dhukaasa akka dhaaban waamicha taasisaa jiru. Iraanii fi Israa'elis haleellaa wal irratti raawwataa jiran kan itti fufanne akka ta'e kan ibsan yoo ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaa gama lamaaniin raawwatamaa jiru ilaalchisee marii taa'ee jira.
Ameerikaa fi Faransaay gara Israa'el goruudhaan Israa'el cinaa kan hiriiran akka ta'e yoo ibsan, Saawud Arabiyaa fi akkasumas Tarkiin gara Iraan kan goran akka ta'e yaada isaanii ibsatanii jiru. Akkasumas Paakistaanis Iraaniin si cinaa dhaabbadha jettee ni jirti. Ingilaandi fi Raashiyaan qawwee gadi deebisuudhaan gama lamaaniyyuu araaraaf taa'uudhaan nagaa buusuu qaban jechuudhaan waamicha taasisanii jiru. Akkuma waliigalaatittu lolli kun dhaabbatee nagaa buusuun baay'ee murteessaa akka ta'e akkuma addunyaatitti biyyoonni hedduun yaada kana deeggaruudhaan mariin araaraa nagaa buusuu taa'amuu qaba jechuudhaan hedduun yaada isaanii ibsataa jiru. Lolli kun itti fufuun immoo addunyaas rakkoo hamaaf saaxiluu danda'a jedhamee jira. Sababni isaas qaala'insa jireenyaa akka addunyaatti dabalataan mudatuu danda'uuf ka'umsa ta'uu danda'a jechuudhaan hedduun yaada isaanii kennaa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagaatti nu turan hawwii kennaa nagaatti nu tura.